torbe kana qabadee dhiyaadhatiin jira torbe wajjinan Munawwar Ahmadi. Kaafa hundi garsaa uummata Oromoo godina Booranaa honge miidhamaniif kan taasise torbe kana keessa ture. Kaafa gurraan dhalaa kudhan bara 2023 deeggarsa uummata godina Booranaatiif taasisuu isaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ifoomsee jira. Honge fi beellee uummata keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argamu irratti miidhaa cimaa geessuu kan yaadachiise Kaafaawwan miidhamni uummataa kun xiyyeeffannoo idil addunyaa akka argatu lallabuu biratti uummanni keenya qindoominaan akka waliif birmatu sochiilee garaagaraa gochaa turuu himee gama isaatiinis miseensotaa fi abbootii qabeenya deeggarsa irratti akka hirmaatan sochoosaa akka ture Kaafaawwan eeree jira. Dabalataanis yeroo ammatti hanga humni isaa danda'e gumaachuuf yaaduun birrii 100,000 lakkoofsa herregaa koree deeggarsa uummata godina Booranaa Dr. Taaddasaa Qanaa afaan durfamu irratti karaa baankii Awaashin galii godhuu ifoomse. Haaluma kanaan koreenis imaanaa itti kenname tattamaan akka uummata biraan gahan abdii irraa akka qabullee ibse. Uummanni keenya deeggarsa hunda galeessa warra hongee fi beelan miidhameef gochaa jiru cimsee akka itti fufu Kaafaawwan irra deebiin yaamichas dhiyeessee jira. Amantaa da'eeffachuun dantaa siyaasaa galmaan gaachuuf socho'uun fudhatama hin qabu jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kan baase torbee kana keessa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa gurraan dhala 10,2023 baaseen lammiiwwan mirga aadaa safuu fi amantaa uummataa hacuucan diiguun sirna gama hundaan uummataaf mijatu kan jaalala labsee jibba balfu tokkummaa cimsee diigumsaa hambisu sirna jabaa uummataan uummataaf ijaaraa jirraa jee. Sirni jabaan uummataaf tolu ijaaramuun mirga namoomaa fi dimookiraasii jabeessee uummanni mirgaa fi dirqama isaa hubatee jaalaa fi tokkummaan garaagarummaa isaa waliif kabajuun wal danda'ee akka waliin jiraatuuf utubaa cimaadha jee ibsi kun. Wayita kana humnoonni olaantummaa baranii wal qixxummaa balfan kootii malee keenya hin beeyne ijaarsa sirna jabaa fi utubaa dimookiraasii lafa dhaabuuf hojii hojjetamaa jiru danquuf ajandaa biyyaaf hin tolle facaasuun hojii isaanii taasifachaa jiraachuun irra gahamee jira jee ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baase kun. Haa ta'u malee humnoonni nageenya biyyaa mataa bowwuu itti ta'e tokko tokko amantaa da'oo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun biyyaa fi sirna balaarra buusuuf wayita socho'aa jiran ni mul'atas jee. Kaayyoon isaaniitis biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatu fi hundas fakkaattu ijaaraa jirru danquun biyya aadaa fi duudhaa afaan fi amantaa tokko olaantummaa keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaatiin al tokkoo fi isa dhumaaf awwaalamee jiraas jee. Hiriirri rakkoo amantaa mana Ortodoksii Walooma Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumamee golgaa godhachuun waamamaa jiru nagaa biyyattii irratti kan kaayyeffame waan ta'eef fudhatama hin qabu jee. Kanaaf uummanni keenya rakkoo mana amantichaa keessatti uumamee jiru dhimma amantaa bira dabre ajandaa siyaasaa finxaalessitoota dheebuu aangoo qabanii akka ta'e hubachuun waamicha kana irraa akka of qusatullee hubachiisee jira. Dabalataanis finxaalessitoonni kunneen qophii yaa'ii gamtaa Afrikaa biyya keenyaaf bu'aa guddaa qabu yeroo gaggeeffamuuf jirutti aggaammii jeequmsaa taasisuun maqaa gaarii biyya keenya qabdu gurraachessuuf yaalii taasifamaa jiru jechuunis akka hubattan jechuun dhaame. Qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa hundi murtee mana maree nageenya irraa dabarfame hojiirra oolchuuf dirqama isaanii sirnaan akka baatan ajajee uummanni tarkaanfii mootummaan fudhatu akka tumsanillee gaafate. Kanumaan wal qabatee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsaa Kamiisa dabre baaseen dhibdee amantaa da'oo godhachuun qaamolee biyya diiguuf sarara diimaa dabre irratti tarkaanfii fudhachuuf nan dirqama jechuun ibsee ture. Hiriira seeraan ala sinadoosii yaamee ture irrattis mootummoonni naannolee Oromiyaa, Hararii, Somaalii fi uummattoota kibba Itoophiyaa ibsa balaaleffannaa baasaniiti turan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed dureewwan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin marii kan geggeesse torbee kana keessa ture. Mariin kunis paatriyaakii mana amantichaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas fi dursitoota amantichaa olaanoo biroo waliinis kan taasifamedha. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ibsatti bana baaseen dilbata dhufu hiriirri guddaan hiriira wareegamaa akka bahamu ajajee ture. Kanumaan wal qabatee mootummaan hiriirichi beekamtii mootummaa waan hin qabneef tarkaanfii barbaachisoo akka fudhatu erga ibseen booda muummichi ministeeraa fi dureewwan amantii Tawaahidoo Itoophiyaa marii waliin gaggeessan. Manni amantichaa ibsa Jumata kaleessaa baaseen amantoonni bu'aa marichaa eeguu akka qabanii fi ammallee mariin itti fufuu ibsaniiti jiran. Gama mootummaa irraa immoo dhimmicha irratti wanti jaameen jiru. Muddama wal dhibdee mana amantaa kanaa wal qabatee uumameen Itoophiyaa keessatti miidiyaaleen hawaasaa akka Facebook fi Telegiraamii faan ugguramuun isaanii beekama. Wal dhibdeen mana amantaa Ortodoksii keessatti kan ka'e yeroo abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota
afaan keenyan tajaajilamna jechuun abboota amantaa filatanitti sinadoosiin Itoophiyaa mormii jabaa kaase. Phaaphaasonni Oromiyaa fi sabaaf sablammoota haaraan muudamanis gara kutaalee Oromiyaa ramadamanitti imala akka jiranii fi simannaan godhamaa fi akka jiru bal'inaan gabaafamaati jira. Hooggantoonni waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay sinadoosii qulqulluu Ortodoksii Itoophiyaa Finfinnee jiru waliin walitti dhufeenya akka eegaluuf gaaffiin dhiyaate hin fudhannu jechuun ibsa kan baase torbee kana keessa ture. Waldaan Ortodoksii naannoo Tigraay lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti waggoota lamaan dura eegalanii walqabate sinadoosii Itoophiyaa Finfinnee jirurraa adda citu beeksisee ture. Vo'een Arkiibishooppii mana lubummaa Koonyaa Digiraat Abuna Marhaa Kiristoos dubbisuun akka gabaasetti walitti dhufeenya qulqulluu sinadoosii Finfinnee jiru waliin qaban addaan kutuuf murtee dabarsine hin jijjiirru jan. Rakkoon waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee ejjennoo isaanii gaafatamnaan waa'ee kanaa quba akka hin qabnellee ibsan. Qulqulluun sinadoosii xalayaa hooggantoota mana lubummaa 5 bulchiinsa naannoo Tigraay keessaaf barreessan yeroo isaanitti mijatutti walgahii qopheessuuf qophii ta'uu ibsee jira. Xalayaan sinadoosii Itoophiyaa irraa sinadoosii Tigraayiif barreeffame kun erga manni lubummaa Ortodoksii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hundaa wajjin walqabate mormiin jabaan dhalateen booda dhagahame. Abbootiin amantaa Tigraay kibxata dabree magaalaa Maqaleetti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin waggoota tokko dura qulqulluu sinadoosii Ortodoksii Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya addaan kutuuf murteessuu ibsaniiti jiran. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad ibsa torbee dabree kaabinoota isaatiif kenneen manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waggoota lamaan dura wayita amantoonni Ortodoksii naannoo Tigraay irraa addaan bahuu ibsanitti sinadoosiin Itoophiyaa ibsa baasanis ta'e namni tokkichi waa dubbate hin jiru kan amma Oromiyaa keessatti afaan keenyan tajaajilamna jaaniif dilana jeequmsa uumuun gaafii namatti kaasee dubbachuun isaa ni argata.